eenyu nama gooteeti simmaa rakkate nama na gooteeti dhiira barbaadata olii gad deemteeti sa'a kana guutuu eessanaa turte laata maaltu natti hafe amma qamisii godhadhee lafa taa'u malee maaltu natti hafe gaafuma intala tana fuudhe akka dubartii ta'e ilaala maal si godhee jirumaa dhiira of se'ee godhe malee dhiirri ammoo qamisii godhatteeti ala keessa olii gad deddeemtu jaartitii eessantu dhiira. Ya sama kana eessuma naa jirti yaa rabbi ganama galgal yaa rabbi namitti mataan narraa balleessa rabbi si haa balleessu manuma kanatti hin galchini yaa rabbi. Salaamu alaikum. Maal taate immoo nagaan hangaafattu. Har'a immoo maali? Hojii xiqqoo takkan qaba ishiin xumureetee dhufutti jira bar nyaatarra si ol kaa'ee tan deeme nyaanne maal taateeti nagumarraani? Astaa kot ija kiyya fokke asna duuba taa dak ija kiyya akka jaansi nagar. Maal jaansa qoora immoo ijanna jala nyaate moo maali? Kai kakkanam duuba. Tole nan ta'a. Nagumarraani garuu? Ijuma kiyya gurrumaanuu yus amma mee hujimmaa ati galattee galte dhiira kaanii kaan korteeti. Kaane kan dhiira kaane jijjiirtee naa dhufte malee hujimmaan ati sa'aatii kanaan baatee hagana guutuu ala turtee dhuftummaadha. Yeroo ma dhiifama intala tana siin jedhe dhiira kana yaa dhiira kana ati maammaa akkanan naa dhufte amma borurraa yookaan hadharraa surree tana fudhadhuuti qamisii kan ta'e sannaa kenni kanuma si hafe. Kun immoo hinaaffaa ta'uu isaati dhiira kamana waliin gaata silaa hojii hin beekta hojii kiyya sa'aatii meeqatti ba'ee sa'aatii meeqatti akkan galu. Moo arra haaraa siif ta'e hojii nani hojjetu? Hojii ati hojjettu sa'aatii torbaaf walakkaa yoo ta'u hin iddoo hojiitii ni baata. Torbaaf daqiiqaa 30 amma torbaa fi daqiiqaa 35 daqiiqaa 5 kana guutuu dhiira bira turte malee eessuma jirta. Daqiiqaa 5 dhiira bira turan. Mee atummaan hoggaa yaaddu daqiiqaa 5 oduudhuma akkamitti odeessa daqiiqaa 5 sa'aatii 5 seete? Ila dhageessa. Anamma osoma durumaa si fuudhu dhabaate. Ila akkana gallaan lafa laal akka laal nan laaleen ijaan na laaltee haasa'e lafa laalaa haasa'e ila osoma duraa si fuudhu dhabaate. Ambarra kanumaaf osoma si fuudhu dhabaate ibidda fuudhe malee namaa miti bara. Qalladuu tirtamaa dhuguma itta. Magaalaan guutuun waa'ee makan kee malee maal haasa'u? Waa'ee kan kee malee maal haasa'u? Addunyaan guutuun intalti tantee. Gara naallee yoo deemu intalti tantee akkanaatti bareedde intalti tantee akkana bareedde akkanatti dibattee baate karaarraa yoo deemtu guyyaa irraa qamisa jijjiiratte dhiirri hundi osoo sin laalleeti osoo ati jala hin deemneeti bareedinsa keessas beekan. Sanuu jala deema? Osoo jala eessas si arganne osoo si arguu dhabaatanii sannatti nani. Dhaabi kanarraa har'a ol tuffanne sitti fakkaanne oduu akkanaa kana eessaa fiddaati? Moo qalladuutti jirta moo dhuguma asawutti jirta egaa ammaa omtuun wanti naa galee tokko hin jiru waan ta'eef usnarraa jedhu. Si maaltu balaa? Hadara hin dagatin borurraa surree xiyyatan uffachuu hin dagatin kuni ammoo siin hin malu kuni siin hin malu. Siif malaa? Maal ati dhiirota waliin akkana ta'aatti naa deemtaa anammoo dubartii mana ta'a. Si galee kanaafuyyuu kana godhachuun qabu jechuudha. Rakkoon qabu fidi kaa'inumaa siifan uffadhe egaa uffadhu naa jette nan uffadhaatirree qamisee egaa uffachuu dharraateeti. Inumaan baasee sii kenna kaa'in uffattamaa rakkoo qabare. Ajaa'ibuma laal borurraa kan kee diradheetu mana sii oola. Ati ammoo surree kana godhattee karaarra deemta. Rakkoon qabu siifan qopheessa hin uffatta. Tole hadara qalama kanallee naa qopheessi. Kam? Kaafaanii of dibdu sani qaba. Maali hidhuma kiyya muree sii kenne hoo? Kee kanaaf hin ta'u waan ta'eef hidhii kee kana murtee naa kenni taati. Kiyya kana immoo mureessii kenna. Ati takkaa ture kuunu muree. Bara si'i miti namni fayyaadha. Ana malee osoo fayyaa qabaadhe si'i maraattu tanaa waliin nyaasu. Mee akkuma beekte ta'e manaa sii baay'ee waamadhu dhiira kabiraallee waamadhu. Waamadhu lamaaf sadiillee taanaan waamadhu. Oomi marraa jaarsi kiyya akkana ta'uu eegalu. Duraan jireenya gaarii jiraachuutti jiru. Arra maalumatu uummate. Yeroo kaan bakka hojii kiyyaa dhufeen na fudhata. Arra inumaa daqiiqaa 5 maal goota
daqiiqaa 7 fi daqiiqaa maalii turte naan jedha ummatu jaarsa kiyya akkatti na jalaa gorsutti jira hiriyoota isaatiis akkatti jireenya kiyya diigutti jira natti fakkaate inumaa waa takka naaf hin garre dura miskiina ture akkatti na kunuunsullee arra deebi'ee toof duuba deebi'eeti natti naaftu ati qalamii ofitti dibdee qamisii surree uffattee maali maal goote naan jedha maaluma woon godhe naa wayi akkanatti immoo akkamitti waliin jiraachuu dandeenya kan ammaa taanaan bultiin tiyyaa diigamte yaa rabbii kiyyaati jaarsa kiyyaa aqlii naa kenniif homaa wanni jedhu tokko hin jiru mee ummatu wannan taane eessumattan dalage amma ooyinni akkana naa jedhu anummaan tunu lubbuu tiyya tana shakkuu eegale Hoon jiranii laata? Zera. Abi. Akkam jirta? fayyaa naguma jirta? fayyaa Tayyaadha. akkam Taa'ee kana wali. naga Maali warra miila akkamtu si fide? iluma nagaatiin na fide Hayyee farda akkamiin dhuftee jechuu kiyya warra. aareetumaan manaa ba'e Maali immoo maal taate? akkam isin naguma jirtu Nuti nagaa qabna maal ima jirra kun nu gartu? jaartiin teellee naguma Nagaa qabdi. Maal taate jetteef? Waan taate? akka tiyyaatiin teessan naguma qabdi Jaartii ta'e warra reef argee tureeyyu. eessatti Karaa gubbatti dhiirota nama afurii wajjin dhaabatti beete akkasitti argeetu maan bira kute nagaa sin gaafanne dhiirota nama meeqa nama afur wajjin aywa akkasitti argee bira kute homaa gochuu hin dandeenye ka akkasitti bira kutee dhufe maa waliin dhaabatta jetteelleen gaafa akkasii waan hundaafuu iyyuu kaa rabbi isaa dandeessisu maal godhan amma mee maaluma godhadhe garuu ani hojiillee hin qabu namni hojjetee na nyaachisu isiidha namni hundi amma gurbaan tokko haadhuma wal agarree maashaa Allah jaartiin tantee bareeddee jirti ajaa'ibat toltee ani siyyuu natti hin fakkaane naan jedhe maaliif laala osoo isin tottolfattee bahuu dhaabattee akkana taati amma atillee irraanuu naa dabalte hin saalfattu. An jechuun kaa waanuma jiru sitti mee baraka bareedumsa jaartiin ta'e ni bareeddi garuu namni bareedu duraan iyyuu kaa waan dhabanii beekte. Anuma balleesse badiin tiyyuma godhe. Kanaafuu yoo ati laala kana jetteen aariin tamma galtee akka gowwummaa ta'e san galtee hin tumin. Sitti mee jira kun dhiiraa afur wajjin dhaabbattii sin jedhee jira akka hin tumne. Sitti mee. Amma mee atummaan mala namaa maaluma godhame anummaan mee maaluma godhe. Jaartii kiyyaan saayibaa akkasii gorsitu taana kaa maal goona akka waan biraa maa jechuun dandeenyu akkasitti. Illolii waan hundaafuyyuu hin aarin yoo ammaa isin nama biraa wajjin jiraachuu ooltu ka'ii galii jime. Tole ati ulfaadhu galatoo. Kan dhufeef kana qofaa fi mitillee. Meen attaa hafu qalbii maaltu na taara yoo tana dhiira biraa galfatteerti ta'a. Qalbii maaltu na taara si. Ayya akka saanaan deemi kaa waan hundaafuyyuu. Yallaa tole nagatti tole. Ajaa'ibaati. Gowwaa akkanaa kana laal jaartii akkanaa bareedduu akkanaa tana fuudhuun qabuyyuu qaba. Waan mantaane fiddee walitti nayitee laal akkatti walitti nayitee wal ficcisiistee ofiinuu ari'aa booddee ofiinuu gadhiisa. Inni isii gadhiifnaan ani immoo jaartii tiyya tana hiikee isii fuudhuu qaba. Waan jabaate kun. Amma galeettuma yookiin gowwaan akkasitti booda wanni tume ofiinuu dhuftii miti. Waan hundaafuu waan gaarii rabbi naa dhageessisa. Amma eessa dhaqe? Eessuma dhaqe? Nagubee bar. Nagubee akka barbarreetitti akkam abbaa kiyyaa waan ta'e naa wayya. Eessa dhaqe laata? Amma alaa ugaa dhufe dubbii guuree dhufeeti. Yookiin natuma yookiin waan ta'e na godha. Maala Intaloo. Dhuftee taa'ee waa'uma kee tana qaaqutti jira bar. Ahaa. Akkana kijiba akkana sobaa dhiisi. Eenyu wajjina kutti jira gadi ciiseedhe yaaduma keetis kinoo akkatti taa'ee qaaqutti jira bar taa'ee. Teettee akkasii qaaqaatti jirta. Eenyu wajjina asaarta. Mataana dhukkubutti jira. Eenyu wajjina asaarta meelatti noo. Waa'uma keetan taa'ee kophaa. Eenyu mana kana dhufa. Arramo. Hadhaa miti adaati kaleessa illee fidatte. Maaliif fide arraa kana? Nama kaadhiira qaban biraa. Abdii kiyya dhiisi lakkina shakkine ani sirratti numaa waa takka dhiira biraatirree yaadu
anaaf jaarsi kiyya suma waan hundumaa kiyya suma ani nama biraa takkaas irratti yaadne akkana naan hin jedhin namni ilaalaphee namaa cabsuun gaarii miti. Amma kijibechaa barbaadama gurbaan kun. Gurbaan kana kijibechaa barbaada nama afurii dhiira afur waliin maal goota? Dhiira afurii waliin. Mana nyaataa fuudhanii siin deeman dhiira. Ka karaa irra yoo deemtu ati duubaan deemaa isaan si afoo deeman dhiira afur. Ani mana nyaataa garam akka ta'ee hin beeku. Dhiira biraa siinaa lattuu nama biraa takkaan beeku ani. Akkatu fi shakkiin namni amma natti himtu amma namni naan jedhe kun kijiba natti meechoo keeti moo amma osoo funyaa dhiiga funyaanii amaan isin jisi natti himtamoo natti himtu. Kijiba sin jettu. Natti himtamoo hin tu'e. Sitti muti jira bar. Amma ijoolleen hiriyoota xiyyaatu ni kijibdi jecha. Mee ati ofirraa gadi taa'i mee. Meela natti himtamoo natti himtu. Maala sitti ma. Amma natti himtamoo natti himtu. Maala sitti ma. Natti himi. Natti himtamoo natti himtu. Natti himtamoo natti himtu. Natti himtamoo natti himtu. Natti himtamoo natti himtu. Natti himtu. Natti himtu. Ani takkaasi sobee beeku ginaani. Tole na sobdeen beektu. Namni afurii situu ati si afoo deemanii ati duubaan deemtu suneen. Inni dhugaa miti soba dhugaa si bar nutti hin boo'ini kai. Amma nyaata nuu dalagda fiiti kai. Hayya. Kai amma lafaa kai fiiti nyaata nuu dalag. Kai si. Kami dalagan? Jawan dhufte garu? Yeroo dhufee? Yeroo maal dhufee? Saabbitti hin jirtu sammuna kana sagalee hin jiru. Na bira dhufuu dhiistee beeku maal taatee si? Dhugaan beekne anis abdillee argeen beeku sammuna kana gara inni taree mooji argeen beeku hin beeku akka beekan ta'e wayii wallolan hin beeku dhugaa. Ankuban qabu hin beeku wallolan kan beeku garuu dhufuu dhiisanii hin agarre sammuun. Akkas taanaan namaa miti ka siraati dhayiteen dubbistu isima dhufee si dubbisa malee. Mee dheedhee haa dubbisnu har'a? Har'a waan natti tolu natti hin fakkaanne har'a miti guyyaa biraa deemna. Guyyaa biraa yoo deemne guyyaa hundaas ittiin tolu har'a yoo deemne maal ta'a? Rakkoon qabu guyyaa tokko inshaallah rabbi alaaf sumee waan hundaaf. Ayyee egeetteef. Fozia. Rabbi fooqa se haan busacha ammaas bara. Amma sa'aatii meeqa guutama kushiinaa maal dalagdi namitti hintu. Maaluma godhanummaan namitti tana. Amma sa'a sadi guutuu kushiinama jirta jechaadha. Wada intala tana wada intala. Mulyatti. Wada jana. Amma kama hanqatee jennaan amma ala keessa illee amma illee dhiira barbaadacha deemte jira. Maal bahaa yoo kokkee isii irraa murin arummaan. Nan. Sana. Maal taatera? Ichi maal akkas riitti himate maal taatera dhufte? Fozia. Maal immoo maal taatana? Jaarsi keessatti bahe? Maal taate wallantane? Maal si midhaa naase? Bakka tam si dhaba naasime? Atiin qalladda qaamni kiyya tokkichi nan jiru. Eessa dhaqe? Jaarsa kiyyan na tumu. Maal taate si tumu? Hin beeku ani anuma dhufee na tumu hin argee. Edaasitti mee hambar waan biraa taateetiin dhufte si sabar. Kana caala maali akkan ta'uu feete ati immoo? Maaltu beekama fooqa baarraa kufuu jira eegalle si tume rakkoon qabu. Tumaa taanan kaa duruu baratteesaniifuu yuukaa qaamni si baree jira sanumaaf siin jedhe bara. Abaati maal hojii qalladda isiin fi foo arte maal waan argite taasif taasisee tuma. Akkam goone ree mee ati mee waan goone dubbadhu. Ilaalu jal'ise waan fedhillee haa dubbatu ishee dhiirti hundumaa yoo akkanuma gisee hundaa walumaaf tumsan malee nama biraatiif wanta hin jedhan ishee. Anillee osoo akkasitti tumaati barsiisera warra adabattee teessa. Uleen bara dargii hafee har'a mallee maqaa biraamna. Maali ka dargitan tumamtee argite moo? Sa'aatii kana silaa tumamuu dhiifnee tumuu qabna nuti illee akka harka kafaluu qabna silaa sa'a ammaa kanatti. Harka kafaluu qabna. Tumuu qabna jechuun warri dubara jaarsota isaanii tumuu qaban jechuudha. Silaa akka duraan abboonni keenya tumamaa turan salitti taraan akka tumuu qabu silaa amma nuyi. Garuu Oromoon hayyuudha. Nama hin tumnu nuti aadaa akkasii hin qabnu.
Saniif malee silaama taraan keenya ture. Kanaafuu isinidha dhiiroo miti warra duraan abboota keessantumaa ture san osoo isiniif taate tumuu barbaada jechuudha. Ati siin galuu si yooriin galuu si galaati si bakka waan miti yoo atu banuu waan biraati jennaan kaasa. Tole egaa akkas taate egaa garamte yoo deebi. Maal taate waan isin taate gaafadhu rakkoon inni irratti tume maa inni gaafadhu. Waan isaan isin irratti tumamte dubbii jaarsaf jaartii beekte xiqqooma difinii godhan malee. Saatiin yeroo hojii deemu natti ga'e ati duraanuu sokkituu warra bira dhufte akka aadaa keenyatti hin galchaniimi waan isin taate gaafadhu dhaqii walitti araarsi galchiisi. Ani amma gara hojii deema. Tole haadha manaa kiyya ati bara duraanuu nama beektudha bara. Maaliif ishee? Oma yaakin innummaa si ageessu amma mootara kai galchi. Tole amma galchi amma. Sirriitti waan isin taate keessa gaafadhu. Rakkoon tole sirriitti walitti araarsa miti tole sirriitti. Fozia. Mee akkam taate akkam situ mee? Dhageessa. Dubbadhu ani marra isaa miti. Tole mee akkamitti godha? Akkamitti waloluu dandeessa? Maali rakkoon jiru? Natti himi ana isinii furmaata laala. Halkanii guyyaa natuma inni yeroo hunda xiqqoo na shakkalleedha. Garuu inni miskiina hiriyootuma isaatitti jecha hin taane jedheenii waanuma hin taane itti maniituma akkana gochuutti jiran malee inni hedduu nama gaariidha. Hedduu nama gaariidha jaarsi kiyya takkaa ollolleen beeknu. Samoonuma kana eegale guyyumarraa nati akkana taate qilamii hidhiitti of dibdee nyaarattirree of dibdee naan jedhee surree kiyya kana uffadhu toon gadi bahi yeroo hunda akkanuma naan jedha duraan garuu hedduu miskiina ture samoonuma kana eegale amala akkana hiriyootuma isaatiif gorse. Miskiina jette? Hedduu miskiina jaarsi kiyya jireenya keenyaan gammadnee jiraannayu jireenya keenyatti hedduu gammannayu namni garuu jireenya keenyatti hedduu hinaafa. Miskiina jette jaarsi keetiin? Jaarsi kee miskiina miti laala. Nama badaadha jaarsi kee. Akkamitti jedhii na gaafadhu? Dhagaye akkamitti jedhii na gaafadhu? Nama miskiina osoo ta'e laala. Nama miskiina osoo ta'eeti situmuu miti. Akkana qubaan sintu qolaati. Hedduu na jaalata inni takkaana tumeen beeku eega guyyaa na fuudheeti. Samoonuma kana inaaffaallee eegalee na tumurree eegale. Laal kan namni tokko nama tumuu eegalaanin rakkoo isa duuba jiraa jechuudha. Rakkoo akkamii? Rakkoo laal sitti masuusa sitti manaa na dhigeeffadhu. Akkam sitti mabeetaa? Bari jaarsa kee ani. Kan inni akkatti situmeetiin nama gaarii ati jaarsi kiyya ni jaalatati jettu. Nama meeqa wajjin akka arga beektaa? Dubara sadii wajjin argaa. Dubarri jaarsi kiyya dubara sadii dhiisi takkaa waliin hundeemu jaarsi kiyya nama gaarii. Anatu warra argee siin jedha amma booda yoo bor arge suuraa kaasee sii fidaayyuu sitti maatiidha. Jaarsi kiyya nama gaarii dhaan dubartii waliin. Gaarii wayiiti iyyuu miti. Dubara sadii wajjin deema. Dhageessa jaarsa kee jechuun amma fideetiin itti jaalatan. Kasi didu taate wanni si cunqu tokko hin jiru. Anuu Yuusufuudha waan ta'eef. Akkamitti akkana naan jettaati? Hiriyaa jaarsa kiyyaati akkamitti ati na fuudha? Rabbiin lubbuu kee hafuudhu siin hin jedhu. Lubbuu kee jette ani siif waa yaada filaa ati ganamaa galgala akka harreetitti inni si tumurra anatu si fuudha. Hiitaa? Naaf hin ta'u. Ati hiriyaa jaarsa kiyyaati akkamitti akkana ta'uu danda'a? Si ta'uu baannaan kan inni waas iyyuu si galchaa jiru si haa tumu. Kottu na galchu. Duraafuu kabajaan hin taatu isin. Nama isin tumu malee hin feetanii nama gaara. Ani jaarsa kiyyaatti na galcha tuufanni isin bira dhufe malee na fuudhee si bira dhufe. Kottu. Mana jiru saya abdiin bala. Mana jiru? Hai. Maal ta'e abdiin? Ciisa jirai. Ni ciisa. Abdi. Walitti dawaa dhugina. Dawaa. Oh no. Dhageessa. Jaarsi ni yaalaa bada jedheetiin uf ajjeesuun ooluti. Ammallee mootummaa yoo nu arge isintu ajjeesee nu jedhaniiti. Beenu nu yaasa yoo duraatu sitti mee. Beenu. Jaarsa kiyya dhiiseen deemu. Jira laal kira qoonqooloo taalaa jirti. Ati gowwaa asiraati. Inni du'ee ta'uu oolu hin du'e malee namni akkaatti ciisu kuni nama nagaa miti. Abdi sagalee kiyya yoo dhagee na araaramte naan jedha ati waa. Waami ati waami. Abdi. Ni nagaa jira duuni. Hinduune. Abdi. Maal ta'e akkana ta'e?
Hai saahiba kiyyaa. Maal taate kai mee kai. Wai saahiba kiyya maal taate? Ajjeeli taa'ime osigiti. Osigita maal taate mee maal taate natti himi? Hinduune awwaan duute isaa warra. Hinduune. Hinjirtaadhi. Ammaaf hin jiru. Maal taasisa? Hinjiru jedhaati. Yeroo inni jiraate deebinaa deemnu. Kanaafuu ati dhiiftee deemuu qabdu jechuudha. Sirriitti jaalatte jechuudha akkas taana. Sitti beekee jira. Hin kaasa akkas taana. Abdi. Jiraat. Abbuu maal akkas an barbeela guyyaa 3 ciise. Guyyaa 3. Argitee miti ree? Dheerri dubartii maree akka hin jiraatin argitee miti ree? Sa'aatii takkarree yoo nyaata odoo nyaatin ture waan baatii takka odoo nyaatin ture itti fakkaata. Argitee miti laalkina. Ati akkamitti guyyaa 3 osoo nyaatin teette? Jaartin teesse jirti? Sa'aatii 3 odoo nyaatin ture. Guyyaa 3 miti sa'aatii 3. Urga jaartin teesse bira deemte guyyaa 3 ga'e? Irriba keessatti guyyaa 3 na fakkaate dhiifama sa'a 3 rafeedha. Egan simbira dhufe sa'aatii 3 miti sa'aatii 3. Tole amma karaa dubbii keenyatti adeemnu mee maal taatanii maal irratti walloltan maali rakkoon keessa? Rakkoon keenna maal sitti himuuf hin tolu? Rakkoon keenna guddaadha. Maal siin jedha? Rakkoon keenna dhaabatee sitti himamu. Taa'e. Rakkoon keenna guddaadha. Ani sii tana wanni fuudheef kabajaadhaan na wajjinaa jiraattu malee haa dhiira kaanii kaan kee olii gad deemtu. Akkamitti dhiira? Dhiira 4 wajjin deemti. Hoteela illee akkana namni harka qabatee deemti. Abboleessa kiyya ganamaa galgala dhiira waliin deemti. Ati ijaan agartee? Ijaan agarteen kan ijaan argee natti maal ija hin argaa. Ka ijaan argetu ka ija tanaan argetu saalfatee biraa fiigaa lixee isatu natti. Hayya ati maal jetta sirriitti? Ani uumaa takkaan goone nama akkas jedhee san anaafidu nama sana naafidu malee anirra ittiin araaramu. Indana nechoo barbaade garuu waan saalfattu. Ani uumaa wannan goone tokko hin jiru nama akkas jedhe san naafidi natti dhiyeessi. Dhufee na fuulduratti ati akkatti dhiira 4 waliin deemtee jedhee natti haayimu. Ati kanaafuu ati jaarsa kee ni jaalattaati? Ati hoo jaarsa keetii ni jaalattaa? Duran jaaladha amma hin jaaladha. Oga dhiira 4 waliin deemte hin jaaladha. Naafiddu malee nama akkas hin jedhe san sitti araaramuu dhabaadhu. Naafidi nama akkas hin jedhe san akkatti maqaa biyya na balleessanii nama akkas hin jedhe san inuma naafidi. Naafidi beekuun bara. Yoo inni si fide ni araaramtaa? Noo naafidi dhugaan baatee ta'u ittan araarama naafidu. Haafiduu fiire. Maal rakkoo qaba ree? Eegasiin fiddu malee hin araaramti jette maal rakkoo qaba? Fidii fi dubbii jiru gidduu keessanii fitaati haafidu. Naafidi. Dhiirota nama meeqa? Nama 4 wajjin. Aywa. Akkasitti argee bira gute. Fidii jettee? Fiduu baatus. Maal fi nama hambaa fiddanii asitti nama hambaatii wal loluun bu'aan qabu? Waliin lollu fidi dhugaan beekuu barbaada akkamitti wal lolan? Naafiddu malee sitti hin araaramu naafidi. Nama 4 waliin deema. Hoteela warra qabattee deemti ka jedhe iddoo fagaurra isumatu naan jedhe kun atuu waliin agartee mi? Inni moo? Isumatu naan jedhe. Isa takkana naan jedhe? Gootoo guyyaa. Kanaaf inni ree dubartii 4 waliin deema. Anatu si fuudha naan jedhe bar. Inni